نجاني ما إني نجانا نجري ملي مالي لكم ندمتو ها ما تسركز مرة كنا أما أنا أرجع دين في نجري ملي ميام كنا نكواز ده يا دين بيكو ما جرتشود ها مال تجرم تجرم كنت كاتبر شوفها ستة ماذا أرمي ميلالا نمس بديستي ها ميلالا نمس نجنت مال جتشود أتي كان جالتهم تقبل أنا بونا قفان بونا نس كان جالتهم مقبل بليسي قفان بريدوكو أكو بايس جالت أنس باي إنس جالت ميودن دامي كاكي توران من تريبي توفيالي كوچانجر garuu mooniti waan tole siin jettu fakkaata beektaa miti yeroo hundumaa mooniti faallaa kooti kan isheen deemtu yoo tola naan jette garuu nan yaala. Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa bahata. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessaniin bakkuma isin jirtaniin ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa maradameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 Duwwaa 7 yookaan Duwwaa 988 60 70 80 yoo jettan bilbilli keenya banaadha yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii. Nyaandu kaasii fuku. baay'ee nyaadheeroo biku naga'e kanarra nyaadhu silas Ishii kana maal harkaa fudhatta? roobi naga'e Ishii kana? baay'ee nyaadheeroo Ishii kana duwwaa maadha? Ofii harka keetiin nyaattu hii? baay'ee nyaadheem roobi ko dhugaa baay'ee nyaadheem gaa'u Kana harka kiyyaa nan hojjedhe. Hin mi'aawu? baay'ee mi'aawu anaan nan Al caalaa takka duwwaan harkaa fudhadha. roobi anaan naga'e anaan Lakki. kanaaf hin dhugaa Lakkii. roobii na dhaga'i kaa Siifuu koo irra duwwaan harkaa fudhadha. Tole naa jedhi kaa. Akka nyaata nyaattee hin beekne aadaadoon keenyatti hin teetti. baay'ee nyaadheem Ishii kana roobi duwwaan harkaa fudhadha. naga'e Tole bareedduu. Amma soo nyaattee naga'a. Moonet maal ta'a yoo bultanii yeroo biraa deebi'ee dhufu wayyaa tole ati galiitii haa bultu maal intalli koo. Ani qofaa kun jira jechuudha. Papa. Kam? Jirta? Kaleessa waa'ee ishee dubbachaa turre kunoo har'a dhufte miti. Waaqni isaa eebbisu har'a kunoo mooneet nuu fidde. Keetoo koo akkam? Jirta? Nagaa. Kottan. Maal sitti fakkaate mooniit? Erga isin mana kanaa deemtanii xiqqoo
armeetti gammachuun dhaga'amaa jiru. Kanaafuu? Kanaafiyyuu maal yaade keetoon asumaa teessu. Dhugaa jettaa? Dhugaa ati immoo akka barbaadetti firii taatee hojii kee hojjechuu dandeessa gaafa sana. Intala diqaalaasiif maal gooti? Simitiin mana kee keessaa akka sareetti kan gadi nu darbate. Sayyuunaa softaay? Bareeddu ko. Turtii yeroo dheeraa booda mana koo waan dhufteef baay'ee gammadeera. Haga ammaatti ati mana koo akka jirtullee amanaa hin jiru. Anillee baay'ee gammadeera. Waan walirraa adda baanee hafuunsee abdii kutee baay'ee gaddeen ture. Ani siin dhabuun salphaasti fakkaata Roofi. Ta'us ammas dhiifama siif hin goone. Bareeddu ko. Waan barbaade yoo ta'e yeroo 100 jilba keetti kufin dhiifama si gaafata. Akka kana mara na jaallata jechuudha. Si. Amma si jaalladhu. Jecha hin qabu. Onnee korraa kaasiin si jaalladha. Anillee baay'ee si jaalladha. Naaf jiraadhu bareeddu ko. Dhiifama Moonit wanta ta'eef dhiifama. Dhiifama wanta si godhu tokko iyyuu hin qabu. Waaqayyo harmee keetiif umurii haa dabalu. Isaanirraa waan baay'een baradhee waan baay'een na gargaaran isaan. Si wajjin wanta naas waan tokko iyyuu hin qabu. Dhageesse? Harbi. Ooko. Yoo nallee hojiitti biizii ta'e ol yaadiin beektumti? Nan beeka ol yaadeen. Inni keetu afiduu ishee waliin taphachuu dandeessu. Ani kan jedhu si. Waa'ee miilaalaa waan haaraa maaltu jira? Waan miilaalaa wanta haaraa namtu hin jiru. Kun akkuma salphaatti torbee 2 darbe. Uumaa miti damma ko. Amma tasgabbooftee jirti jenneetuma yaadna. Wanta bitaa nama galudha. Miilaalaan nama cimtuudha. Waan gootu sirriitti beekti. Firaa'ol akkamii garuu? Waan Firaa'ol baay'ee tokko na gaddisiisaa jira. Keessi isaa baay'eetti miidhameera. Waan si dhibu obboleettii kee Agayoonaa jaallata. Ani garuu siinaan irraa uffaa ishee oguu baruun jibbaan jedhee sodaadhee ture. Anis kan na dhibe sana inni garuu obboleettii kee dogoggora ishee waliin jaallate. Waan baay'ee nama dhibudha. Garuu homaa gochuu hin danda'amu. Hunduun sirra si fakkaata. Nama garaa jabaattee egaa. Gaarmina fideeru fira. Keetoo. Nagaatti. Nagaatti akkooko. Harbi. Oo. Eenyu ol yaade? Mucaa riyaasee tokko. Jechuun ijoollee wajjiniin baratanii ijoollee mafiraa wajjinuma ijoollee ganda tokko keessatti guddatanidha. Gaaf tokko asirraan darbuutu argee gaaf tokko keetooraan hin fideen agarsiisa. Wajjinuma baratan. Yoo wajjin baratan geessuu deebisuu keessa maaltu isa geessu? Miti ilma koo isheetu annan yaade jennaani bilbillisee hojjechuu dinnaan takkan tinaa ergiti kanumaaf. Waan akkasii natti immoo sirra ture. Waan akkasii yeroo maaf natti hin himne.
Ati garuu akkamiin maallike? Akka maaliin qabatteetti erga meelaalaan badde. Kanan jedhu. Siifan waan sitti himte hin qabdu meelaalaan deebistee hin bilbille. Homaan bilbille. Baay'ee sin dhibu garuu akka salphaatti yeroo dheeraa turaa jirti. Waan ta'e yoo taate yoo jedheetan baay'een sodaadha beektu. Firaa'ol. Ati akka siifanitti yaadin. Na amani meelaalaan waan taate hin qabu nagaa isheeti. Fayyumaaf hin dhibbisiin. Yeroo qabaatte daqiiqaa muraasa ishee bunnaa jennee haasofne. Lakki yeroon kunillee baay'ee deemee jira. Sana irratti immoo daa'ima koo mana ollaan kaa'e. Daa'ima? Yeroo taa'ii? Lakki yeroo. Yaadatamti egaa yeroo barattoota turre sana akka ulfaa'ee ture. Yaa Rabbi baay'een gammadee jira dhugaa waaqa. Galatoomi. Beektaa Mooneet dhiifama guddaa si gaafachuu barbaada isa dhugaa. Maaliif maal balleessite? Waa lamatu jira. Isa tokko daa'ima kee baasiste jedhee baay'een gaddaa ture baay'ee gadda guddaa keessan ture. Maaliif hin baasise? Lammata immoo beektaa miti ree jaalalaa keetii fi kan seenaan gidduu galee baay'een si jeeqaa ture yeroo sana. Rakkoo tokko iyyuu hin qabu inni seenaa darbe. Ta'ullee hin cima beektaa. Rakkoo tokko hin qabu saduudha. Kanaaf dhiifama guddaa naa godhi dhugaa waaqa. Rakkoo tokko hin qabu seenaa darbe waan ta'eef waan balleessite hin qabu. Haa ta'u kaan mana riifadhee chartaaree oduu ishee bunnaa jennee taphanne. Lakkisa dhugaa. Daa'imti koo qofaa isheeti ta'a. Garuu kan na dhibee amma ammaatti akkamitti tasgabbaa'uu dadhabde. Anuun beeku. Garuu yeroo gabaabaatti tarii yookaan deebitee dhufti yookaan hin bilbilte jennee yaaduu keenya wayya. Akka afaan keetiin hafaa godhu yaa. Waa'ee kee fi waa'ee siifan baay'een gammade waan walitti araaramtaniif. Anis baay'ee gammadee. Siifan amma waan hundaa dhiifama naaf gootee akka keenya duriitti deebineerra. Amma kan na yaaddeessu waa'ee keef waa'ee meelaalaadha. Waa'ee keessaniif baay'ee gammadeera. Natti toleera. Waan hundumaaf iyyuu bor mana siifan faa deemna. Hunda keessanitti waan dubbadhu qaba. Maal immoo ammas wanti haaraa maaltu ta'e? Wanti uumamee hin jiru. Waan isinitti muqamaaf malee. Tole haa ta'u. Maalumaafuu tasgabbaa'etti. Firaa'ol, kunoo kennaan erga baddee ji'a guutuuf jetti. Nuti garuu akka waan tokko illee uumamneetti jireenya keenyatti fufnee jirra. Anas kan na dhibeessa. Har'aa boriin bilbilte soon jedhu garuu wanti haarofti waan tokko iyyuu hin jiru. Maal gochuu dandeenya gaa? Teenyee waanuma dhufu eeguu wayya malee. Amma waan gammaddeertu baay'inatti fakkaata. Harmeen haala gaariirra jiru. Siinan. Harmeen ammayyaa dool baay'ee gammadduudha. Inumaayyuu cidhi keenya hin ga'uuf jedhee baay'ee isaa baay'ee jarjarteerti. Dhugaa waaqa galatu malee baay'ee sodaadhee ture. Maal sodaatta dure? Ni beektaa miti ree? Shamarran yeroo baay'ee yaaddoon isaanii cidhaadha. Isaallee dhugaa isheeti. Mee yaadame nuun amma ammaatti uffata miinzoniillee seeraan hin sirreeffatin jiru. Maal? Amma yoonaa uffata kireeffannee sin? Har'a borutuma jennu jechuu didi. Inna qaba. Ammas inna qaba. Garuu immoo biitata dhuftumee deemnee fiiksi goona yoo hin dandeessu ta'e immoo hin deemnee filuu hin dandeenya beeki. Sinarra kun qabu wajjin deemna biitata. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kanatti miiluun na bira jiraatte baay'ee natti tola ture.
Meelaalaa du'aa ishee haa godhu. Gantuun kun. Hundaafuu sadhiisaa. Amma waa'ee keessan dhiphadhamoo kan waa'ee kan miizee shamarranii dhiphadhan dhimma keessan fixaa dafaati. Siinaan na dhageessetta? Inni qabara duree hundi isaa waan hundaa yoo sirreessina. Yeroon deemaa jira yoomidha yoomna qaba kuni. Siinaan. Siinaan as jirtaa garuu. Asin jiru asin jira maal taatan? Damantaa. Tole ammoo ola beellamnu wiixata deemnee asirreessiru. Daddafaati waan xumurtan xumuraa yeroon deemaa jira baay'ee. Tole. Amma garuu Firaa'ol maalidha kan nutti himuudhaaf barbaadde? Mee nutti himu. Addee Dabritu isinis na dhaggeeffadhaa. Dhimma kana iddoo ilaalaan jirtu osoo naasee baay'ee gaarii ture. Garuu immoo Waaqayyoon eeyyamne. Bakka jirtutti nagaa ishee taatu. Addee Dabritu tariitii isin ni yaadattu jedhee yaada. Dhimma abbaa koo fi obbo Fe'iisaa gidduu ture. Kamittiin hin dagadha. Eeyyeen anis na yaadadha. Obbo Fe'iisaan waajjira hojjetan keessaa qarshiin 300 jalaa badee ture. Qarshii jalaa badee sana deebisuudhaaf kaartaaf pilaanii qabsiisanii waggaa 2 keessatti deebisuudhaaf abbaa koo liqeeffatanii turan. Isaanis qarshii jedhame kana guyyaa jedhametti waan hin deebisneef aniif abbaan koo gara mana keessanii dhufnee turre. Edaatis waa'ee qarshii sanaan beektachuudha. Eeyyeen. Kanan beeku garuu maallaqa fudhatan kana guyyaa jedhametti akka isaan deebisuu hin dandeenyedha. Kanaaf yemmuu manatti deebinu abbaa koo gaafadhee kaartaaf pilaanicha akka inni deebisuuf itti himeen ture. Abbaan koo garuu obbo Fe'iisaan nama badaa akka isaan ta'anii fi akka hin gadduuf hin qabne natti hime. Anis kana laaleetan abbaa koo jalaa kaartaaf pilaanii sanaatiin gara mana keessanii dhufe. Edaa yeroo sana kaartaa sana situ fidee gate? Eeyyeen. Maaliif? Akkuma isiniin jedhe dhimma obbo Fe'iisaatiin baay'ee garaan koo na gaddee ture. Anis immoo kaartaaf pilaanii sana isaaniitti kennuuf hin dhufee ture. Yommuun dhufu garuu baay'ee dhukkubsatanii akka isaan mana yaalaa galan natti himame. Anis immoo baay'een sodaadhe. Dabalataan immoo maallaqa sana akka jalaa badu kan godhe abbaa kooti. Gadoo waan irraa qabuuf jechuudha. Anis kana laaleetan murtoo sirii kenne. Sababa kanaanis abbaa koo wajjin yeroo dheeraadhaaf oollee turre. Akkam nama ajaa'ibaa maala. Sifan. Abbaan koo fi abbaan keessan lolli isaanii maal akka ta'e hin beeku. Lolli isaanii garuu nuuf isa fuun qabu. Gadoo immoo gadoodhaan osoo hin taane jaalalaan moo nurra jiraata. Anis
Ijoollummaadhaan kana dhaabuudhaaf jedhee tan murtoo kana murteesse. Dhugaa keeti Firaa'ol. Ati waanuma gaarii waanuma sirraa eegamu waan sirrii hojjette. Adaadu. Maaloo loluma abbaa Firaa'oliif abbaa keenya gidduu jiru nutti himi. Takkiyaadha ko waan hin beeku tokko iyyuu hin qabu. Maalan beekaafan? Ati garuu Firaa'ol maaliif hagayoonaa meedalatti hin turte? Kun jijjiirama maalii qaba? Jijjiirama maalii fida? Obboleessa koo kana jeese. Tolaadha. Abbaa isaati. Sanayyuu immoo ta'ee jedhee qarshii waajjira isaa keessaa hachisiisee haadha koo kiyyoo keessa galchuuf kan kana raawwate tolaadha. Adaado. Tolaas haa ta'u ati dhiifamni isiniif hin malu. Tokkoyyuu. Adaado. Inni maal haa godhu? Ta'us bar balleessaa isaaf kan adabamuu qabu abbaa isaati. Ani karaa koo komii tokko illee hin qabu Firaa'ol irra. Kan balleessetti kan gaafatamuu qabu abbaa isaati. Callisiisiifoo. Ati waan beektu tokkoyyuu hin jiru. Ta'us dhiiga tolaati. Adabbii tolaan argachuu qaba. Kunis argachuu qaba. Gurbaa kaayi ija koo dura. Kaayi silaaluuf fedhuun. Tole nan ba'a. Dhugaama jiru akka isin bartaniif. Siifan galatoon. Adaado. Maalati? Xiqqoo mashii namaa yaaddu, xiqqoo mashii namaan gadditu seenaa hamma kana nutti mee booda duubatti deebitee ammas waa'ee magadaa haasoftaati. Handaaqoon haatee habilitti hin qalamte baasteedhaan. Baay'ee nama gaddisiista Adaado. Ta'us bar maal beeka Firaa'ol? Balleessaa abbaa isaatti inni adabamuu qaba jettee yaaddaati? Ani waa'ee magadoo kanatu naan galu.